Attam jirtu fayyaa keessanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, shamarran Oromoo, qarreef qeerroo, jaarsaaf jaartii, manguddoo hundumti keessan attam jirtu. Hordoftoota peejii kootii kana. Har'a waan baay'ee dubbachuuf hin dhufne. Waanuma tokkotu mataa na tuqee jennaanini maal egaa callumannee bira dabarraa isa jedhuudhaanini kana dubbachuu barbaade har'a. Wanti dubbachuu barbaade naan bilbilinaa please xiqqoo nanaa sa'aatii yeroo naa kennaati booddee naa bilbiltu. Wanti haasa'uu barbaade waan har'a dhagaame Dr. Abiy wanta inni haasa'e irraanini mee xiqqoo xiqqoo ishee dhaggeeffadhaa wanta inni jedhu kana mee dhaggeeffadhaati. Isarran xiqqoo ishee haasa'a baay'ee miti. የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በእምነት ቀኖና ከወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የተለየች መሆኗ ይታወቃል። ይህን ነግራችሁ የምፈልገው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ክብራችን ናት። በሄድንበት ሀገር ደረታችን ነፍተን 1000 ዓመት የቆየ ቸርች አለን እንላለን። ትገርማላችሁ እንዴት 700 ዓመት 1000 ዓመት 2000 ዓመት ቤተክርስቲያን ኖራችሁ ብለው ይደነቃል። እኛ ግን እዚህ አናከብራትም ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ አጀንዳችን የዘር አጀንዳችን መጠቀሚያ እናደርጋታለን። ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስን ማክበርና መውደድ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችሁ ነው። የት አመጣኸው ያላችሁኝ እንደሆነ የምትከተሉት እየሰቀሉት እንኳን የሚያውቁትን አያውቁምና ነው። እቺ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አሻራ ኑራለች። ከነ ክብሯ እንድትቀጥል እንፈልጋለን። ኩኖት ካነሁዱ ገታይ ከነፉዱ ገታይ ከነፉዱ ገታይ har'a baay'ee dubbachuun barbaadu. Waan hin dhufeefi Ortodoksiidhaa fi saba Oromoo gidduutti yeroo dheeraadhaaf rakkina ture. Rakkina guddaa ture. Rakkinni ture kuni irran deebisinaa jettanii mee nama galu irran deebisaa wanta Dr. Abiy jedhe. Waan anani ofii kooti muuxannoo qabuufanini xiqqoo na tuqe. Maaliifi jabanaa waldaan kiristiyaanaa ijaaramaa ture. Luuteraaniin waldaa kiristiyaanaa ijaaraa ture. Adventistiin obboleessi abbaa kootii jechuu kootii mijanaa jammoos immoo karaa isaa waldaa Adventistii ijaaraa ture Wallagga keessatti. Ijoollee ta'ee abbaa kootii wajjin firdi beetii dhaqaan ture. Gimbii nan naqaa, Naqamteen naqaa, Dambidolloo nan naqaa, nan ilaala wanta ta'aa ture. Waldaas immoo nan naqa. Waldaas immoo abbaan koo yeroo inni lallaba deemu waan inni wajjin deemuu fi waan Ortodoksiin hojjetaa turanii argaa ture. Ortodoksiin lallaba yeroo lallabamu poolisii fudhatanii dhufanii afaan Oromootiin waldaan Kiristiyaanni Oromoo dhaabbachuun irra hin jiru Ortodoksii bukkeetti hidhaniitu qorqorroo manarraa diigu. Nama reebu, lallabaa reebu, qeesii reebu, amantoota reebu, hin ari'u, waldaa gubu. Kana hundumaa keessan darbe. Ija kootiin hin arge. Afaan keessaniin hin lallabdan. Afaan keessaniin hin dubbattan. Amantiin keessan amantii faranjiiti. Akka wanta amantiin
ortodoksii suni yookiin gubbaa laalle balaa keessa yookiin manzii fi qollaa dibbaa uraajjaa yookiin faarxaa uraajjaa keessatti waan dhalatee achi taaboti isaanii lafaa biqilee fakkaata. Akka inni gamaa dhufe hin beekan isaanis. Akkas gochaa turan. Kana hundumaan keessa darbe nan arge ija kootiin abbaa kootii wajjin deeme. Wanta isaan abbaa koo irratti hojjetaa turan. Wanta isaan luba guddinaa tumsaa irratti hojjetaa turan. Gidaadaa soolan irratti waan isaan hojjetaa turan. Akka manni barumsaa hin banamne, akka Oromoon hin baranne, ijoolleen Oromoo akka fidala hin baranne, akka iseen mana barumsaa hin dhanne, manni qeesii inni isaanii abugiidaa barsiisan hin ga'a jedhanii dhiibbaa guddaa akka isaan geessa ija kootiin hin arge. Keessan ture, keessan jiraadha. Abbaa kootii wajjin deemee arge. Wanta ortodoksiinii saba keenya irraan ga'aa ture. Saamicha inni irraan ga'aa ture. Albuudaa maallaqa maqaa garaa garaatiin. Uummanni kana hundumaa dide. Maaliif uummanni dantaa isaa beeka? Uummanni ortodoksiin kan inni fidee dhufe wallaalummaadha. Bishaaniin xammaquudha. Barumsa fidee dhufne, kilinikii fidee dhufne, mana barumsaa fidee dhufne, riqicha hin ijaarre, wal'aansa namaaf hin goone, qonnaa modern farmingii hin barsiifne, seminaarii garaa garaa guutee uummanni akka inni guddatu hin goone, hojiinsaa baalabbaanni tokko beetakiristaanii tokko dhaabbatee dhuma afaan inni hin beekneen gaditti lallabu. Maaliifi baalabbaatii fi istiraakchariin mootummaadha ortodoksiidhaan gargaaraa ture. Ortodoksii jechuun mootummaadha. Mootummaa jechuun Amaara jechuudha. Amaara jechuun kan warra biyya sana bulchan jechuudha. Akkasitti walidhee wanta tureefi kana cabsuudhaaf weevii kana dhiibaa turan namoonni keenya. Kanarratti lola guddaa ture. Hamma kana ta'e regardless jechuudha. Wal'aansoon kun hundumtuu godhame. Jibba kanas jibbanii waan barbaadanis haa jedhan. Garuu namni durii kabajaa waliif qaba. Hamma tokko Haayile Sillaaseen ani jabana Dargiis argeera. Jabana Haayile Sillaasee argee, jabana Dargii argee, Wayyaanees hamma tokko argeera. Jireenya koo keessatti nama akkasitti haasa'u dhaga'een beekon. Warri irra nu deebiseettan kunootti. Elaa dhaggeeffadhaa. በእምነት ቀኖና ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያን የተለየች መሆኗ ይታወቃል። እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ክብራችን ናት። በሄድንበት ሀገር ደረታችን ነፍተን 1000 ዓመት የቆየ ቸርች አለን እንላለን። ትገርማላችሁ እንዴት 700 ዓመት 1000 ዓመት 2000 ዓመት ቤተክርስቲያን ኖራችሁ ብለው ይደነቃል። እኛ ግን እዚህ አናከብራትም ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ አጀንዳችን የዘር አጀንዳችን መጠቀሚያ እናደርጋታለን። ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስን ማክበርና መውደድ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችሁ ነው። ይህ ታመጣው ያላችሁኝ እንደሆነ የምትከተሉት ኩኖት ኤረስኒ ደቤራ ወረረኑ ደቤተን ዶክቶሪኒ አራ ከኔኒ ጀቻ ጅሩ ከኒን አድሬሲ ጎዴስ ኡመተ ኦሮሞቲ ኡመተ ኦሮሞ ኬሳ አሞ ሉትራኒዳ ማቃዳፍ ጀደም መሌ ኩኒ ኢስላመስ ዋቄፈታስ ኢን ኢላለታ ጀቹ maaliif ilaallata? Tokkoffaa istiraakcharii keessatti ortodoksiin hunduma caalaa olaanaa jedhe.
hunduma caalaa olaana amantii biyya sana keessa jiranii ol jedhee dubbate afaan isaa. Kabajuutu nurra jiraa jedhe. Ittiin boonnaa jedhe. Kan Itoophiyaatii jedhe. Warri kan biraan isaa gadi istaatasiin isaanii second classiidha jechuudha. Rilijiniin sun second levelitti ilaalamu jechuudha. Eenyuun sagaduun nurra ortodoksiidhaaf sagaduun nurra jiraa jechuudha. Jaallachuudhaa fi kabajuuni jaallattanii miti jedhe. Giddeetaa keessanii humnaan jedhe. Jaallattanis jibbitanis jilba isaaniitti jilbeeffachuudha. Haayile Sillaaseen akkasiin jedhe. Mangistuu Alamaaraam akkasiin jedhe. Mallasis hin jedhe. Gudiidha. Kuni akka jedhanii ija saba tokko irratti tuufuu wajjin waan tokko waa wal caalu jiru. Gudii sitti dhufe uummata Oromoo maal jetta gaama? Anamma sannamma kana dubbate miti kan na dhibu. Isa itti aanutu na dhiba. Ortodoksiin hamma kana eega garaa argatanii isteeppiin isaanii maaltu taanaa jedhaati kaalkuleetii godha. Maaltu taana beektu? Duruu yeroo nugusa nagastiini ortodoksii bira goree nyaara guuree eekamu gizitiitti taana. Warri jaarsoliin na dura jirtanii na sirreessuu dandeessu. Gizit isa jedhamtu taana. Gizitiin kuni Phaaphaasii yookiin isa olaanaa istiraakcharii ortodoksii keessa isa jirutu masqala fudhatee taabota fudhateetu gizitii godha. Har'aa kaasee maqaa waaqaan si ajajeeraa jedha. Isatu ittaan inni ittaanu maal? I guarantee you. Har'aa kaasee sabboonummaan Oromoo rakkina waan nutti uumee beetekiristaanii keenya keessa galee waan nu rakkiseefi Oromoo waan jedhamu har'aa kaasee gaallaa haa jedhamu. Kan jedhu akka inni ittaanu onnee guutuun amana. Maybe kanumayyuu Oromoo dhumti kana rationalize godhanu dhabamu. Kana jechuun isaa bara rakkinatu uumame yoo gaallaa jedhame immoo maal qabna? Kan jedhu siin dhabamu. Inni dhabama jettanii yaaddu? I don't think so. Nima jiraatu ta'a. Egaa warra Luuteraanii keessumatti warra Pheenxeedhaaf maal wayya? Har'a maal deebistu waldoonni kun? Maal jettu? Namni isin itti sagadaa turtan abjuu agarree hafuuraan nutti himamee jilbeenfannee wajjin kadhannee gubbaadhaa gadi nuu bu'ee waaqayyootu gadi ergee maarreedhaa jettanii nama kana mataa naannessaa warra isin turtanii ortodoksiidhaaf gugguufi sagadii isin jechaa jira. Maal ittiin jettu gaama? Gizitii ortodoksiin gadi ba'ee gazzatee naan fudhachuu qabda irraa kaastee. Beektaa gala? Yoo gizitii sana tuffatte ortodoksii salphiftee jechuudha. Ortodoksii salphituun immoo hin danda'amu siin jedhee. Giddeetaa keetii siin jedhee. Giddeetaa keetii ortodoksii salphisuun hin danda'amu. Kana booddee maqaas nu baasu, maqaa lafaas nu baasu, Oromoon akkamittiin akka deemuun irra jirus ortodoksii keessaa madda. Jabanaan Sillaasee poolisiin garaagaraa beeta kineetiima keessaa maddaaf isa duukaa deemu Amaarri. Dargii xiqqoo irraa akka fagaachuu ta'ee ture. Haa ta'u malee dabtaraan ishee xonqaayiin ishee duukuma turte dargii duukaas. Keessumatti Dajjaazmaach Kabbada Tasammaa xonqaayii Mangistuu Hayilamaariyaam ture. Saayikoolojii tokko qabu warri Amaaraa kun. Yoo mana mooraa mootummaa seenanii ortodoksii keessaa xonqaayii wayii tokko duukaa deemuutu irra. Har'a xonqaayiin isa duukaa deemu Mammir Daani'el kan jedhamtu tokko namitti gabaabduun tokko xonqaayiin tokko wajjin deemaa jirti. Amma poolisii isaantu
maddisiisaa jechuudha. Warra isaat warra Gimboo Sabaatiitii fi warra Ortodoksii ta'u koombineeshinii kanatu poolisii jiru maddisiisa achi keessa. Warra poolitikaa bira yoo dhattanii baay'een isaanii confused. Inni kaan nu opposition taanii dhufne mootummaa deeggaruu dhufne jedha. Inni kaan waanuma dhaqanii waanuma itti makamaniif beekamu. Poolitikaan oppositionii miti. Anamma achi keessan seenu. Politikaa paartii maal akka ta'e difaayinii gochuus hin barbaadu. Achi keessa seenuu hin barbaadu har'a. Har'a Ortodoksiin garamitti adeemase jedhudha. Akkasitiin immoo abdii isin kudachiisee dhiisee deemuu hin barbaadu. Maaliifi abbaan koo abdiin kutanne takka hamma kana miidhanii, hamma kana dhiibanii, hamma kana hidhanii, hamma kana piroojeektii isaa harkatti kuffisan malee kutannaadhumaan itti adeemu. Kanaaf ammas kutannaadhaan itti adeemuu danda'u nurra jira. Namni warri irribaa ka'e hamma danda'e loluu danda'utu dura dhaabbachuu danda'utu irra jira. Maal gochuudhaan? Tiim Balaay warra jedhamanii har'a Oromoo keessaa ka'anii lakki afaan keenyaan lallabanna. Afaan keenyaan deemna warra jedhe kana Islaamaa ta'u, Kiristiyaana ta'u, Waaqeffataa ta'u bira dhaabbachuu qabna. Hamma danda'ametti Tiim Balaay kana bira dhaabbachuu. Ortodoksiin for the first time irribaa ka'ee Oromoo Ortodoksiin afaan keenyaan godhanna yeroo jedhu noo jedhan. Maaliifitu Luuteriin deeggartu warri Luuteraaniidha, warri Pheenxee, warri Adventisti, warri hundumtuu Kiristoositti warri amantan hundumtuu maaliif Luuteriin deeggartu? Luuterii afaan Roomaa duwwaadhaan miti afaan nama hundumaaf dhufe Waaqayyoo Yesuus kan dhufe hundumaa fi hundumaan lallabamuu qaba jedhee rivoltii waan godheef. Kanaaf deeggaramu afaan kanaan biyya lafaa ga'e. Har'a Ortodoksiin the most backward kan ta'e afaanuma Oromootiin iyyuu hin lallabamu. Kuni zareenyinnatiidha jedheetu Prime Ministeriin Ortodoksii deeggaree haasa'a. Maal jechuudha akka jechuudha? Tokkoffaa የዘር ፖለቲካ ዘር kan jedhu Balaay kan ka'e zariin kan eenyuti? Oromoodha. Gaaffii kana Oromootu kaase. Zar inni jedhu gaa zariin kuni Oromoo duwwaadhaan jechaa jira. Ila kana gaa inni nu odeessaa ture. Inni nu gaafa jalqabaati kaafne Minilikiin fideen dhufaa li'ulaawwinnati Itoophiyaa kuni gaa Ortodoksii kana wajjin intertwined gargar baasuu hin danda'amu. Xaxaan wal keessa jira. Ortodoks Itoophiyaa li'ulaawwinnati inni jedhamu kuni Abiyyiin wanti saafee kan jiru akkuma harmee isaatti man sana Zawudiin waa Sillaasee tokko waa siree jala barbaadatee warqee sana awaara ishee irraa dhadhee mataarra kaa'achuu. Ishee duwwaatti saafee. Isheedhaaf immoo pilaanii gochaa jira. Kanaaf yuunitarii kan inni barbaade. Ilmaan Oromoo. Maal sii wayya? Maaluma sii wayya? Optionii maalii qabda? Gaangaappii sirriitti gochaa jiran maali naftanyaa? Daldaltoota Oromootii wajjin warra karaan harkaa bade, warra kitaabii harkaa bu'e, warra jireenya wal dhaale, warra siyaasaa wal dhaale, garatti adeemu wal dhaale harka qabataniitu confusii gochaa jiru. Karaa sirkatti dukkaneessaa jiru. Kai dhaabadhu. Warra Oromummaadhaaf kabaja isaaniitiif, kabaja aadaatiif, kabaja afaan isaaniitiif wanti hafe Waaqa koo afaan kootiin kadhachuun barbaada jedhe Balaay tiim Balaay kana bukkee haa dhaabannu haa deeggaru. Dhumarratti filannoo ni qabnu waboo deeggaruudha. Jaallannis jibbini dhufee utaalee fiigee achi siqee as siqee maraatee kan inni seetelii irra godhu waboo irra seetelii godha. Jaallannis jibbines
baqannes iyyines maraannes wixxifannes mana keetti dhufeetu saanjaa si torfeesi kaasee akkati dhattee qawwee gaaftee loltu si godha ilmaan naftanya. Kun har'a inni akkasitti akkedhanii ija keetti tufanii borimmoo itti fufa. Borimmoo gizitiidhaan dhufu. Taabota guuranii maaloo guuranii xonqaa ishee daftaraa ishee kana guurtee dhufteetu har'aa kaaftanii gaallaa jedhamtu jechuudhaaf deemtu. Isas fudhachuudhaaf deemta. Har'a koo almost hamma xinnoodhaaf dhaaban malee jechuuf turan. Kanaaf hamma dandeessanitti kana sheer godhaa. Tiim balaa bukkee dhaabbannu hagargaarru ijoolleen musliimotaa gargaarsa isin gochaa jirtan waannaa isin gochaa jirtan ortodoksii afaan isaatiin akka inni kadhatu deeggarsa isin gootaa jirtan baay'ee na gammachiisa. Ijoolleen waaqeffataas gochaa isin gochaa jirtan. Ijoollee Luteraanii keessaas gochaa isin gochaa jirtan ortodoksii bukkee dhaabachuudhaaf. Ijoollee ortodoksii afaan keessaniin gadi baatanii taabuu sana hundumaa cabsitanii jecha sana hundumaa cabsitanii afaan keessaniin qaddastanii afaan keessaniin iyyitanii faarfattanii boquu keessan ol qabachuu keessaniif galata guddaa qabdu. Itti fufaa isin bira jirra isin bira dhaabbanna. Kanuman jedhee raawwadha galatooma.